Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa ani Shaalloo Oromooti. Chaanaalii kana share, like, subscribe gochuu yoo hin dagatinaa. Har'a qabadhee kan isin dhufee dhimma aangoo gadi lakkisuu obbo Dammaqaa Mokonnoonii irra deebi'een kan isin gaafadhu. Chaanaalii kana share, like, subscribe gochuun yeroo hundaayyuu hin dagatinaa. Akkuma beekamu obbo Dammaqaa Mokonnoon naannoo waggaa 31 fi walakkaa ol Itoophiyaa keessatti aangoo irra kan turedha. Waggaa 31 ol jechuun waggaa guddaa jechuudha. Yeroo wayyaanitii irraa jalqabee hamma asitti jechuudha. Hamman beekutti gaafa Hayilamaariyaam yeroo Hayilamaariyaam aangoo sammuu dawsan innillee gara itti aanatti dhufee ergasii itti aanummaa qabatee kan turee fi dabalataan immoo aangoo 2 walii galatti jechuudha. Aangoo 3 qabatee asirra kan turedha. Mee walumaa galatti haasaa isaa kana xiqqoo isii dhageeffanneetiin isinitti deebi'a. ክቡር ፕሬዝዳንት በቅድሚያ ጥያቄ በዚህ ደረጃ በዚህ ክብርና በዚህ እውቅና ተቀባይነት አግኝቶ ምላሽ ስላገኘው አክብሮት ይስጥልኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም እድለኛም ነኝ። ሁለተኛ የ31 ዓመት ተኩል ከሞላ ጎደል የ32 ዓመት የአመራር ጉዞ በጣም ብዙ ስኬቶችንም ፈተናዎችንም ብዙ ጉዳዮችን ያየሁበት ከብዙ የሥራ ባልደረቦች ጋር የሰራሁበት በአንድም ሆነ በሌላ መልክ ብዙ ጉዳዮችን እንዳውቅ ያደረገኝ ዘመን ነው። Akkuma dhagaa jirtan kana obbo Dammaqaa Mokonnoon dura isin ibsuu yaalee jira. Aangoo 3 qaba. Tokkoffaan itti aanaa muummicha ministeeraati. Lammaffaan itti gaafatamaa dhimma haajaa alaatii ministeera jechuudha. Sadaffaan itti aanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa. Nama tokkocha aangoo kana 3 qabatee ture jechuudha. Amma walumaa galatti gara haasaa isaatti gaafa deebinu haasofti isaa kan agarsiisu jechuudha. Waan duuba jiru hin beeknu. Haasofti isaa kan agarsiisu obbo Dammaqaan kanaan dura aangoo gadi lakkisu riizaayin gochuudhaaf akka ofii iyyatetti haasaa jechuudha. Kanaan dura riizaayin gochuudhaaf ofii gad lakkisuudhaaf iyyatee iyyannoo isaa sun immoo amma fudhatama argatee koreen giddu galeessaa paartii badhaadhinaa kun iyyannoo saniif beekamtii kennee akka irraa buusetti haasaa jira jechuudha. As keessatti maal kaasee waggaa 32 jedhama. 31 walakkaa biyya kana tajaajilee jira. Tajaajila kana keessatti waan gaariillee hojjedhee jira, waan baddallee hojjedhee jira. Waan gaarii hojjedheef gaariidha. Waan badaa hojjedheef immoo dhiifama waan jedhu kan gaafatedha. Akkasumas immoo nama bakka isaa bu'ellee kan galateeffatedha. Kanaaf walumaa galatti maaltu jira? Aangoo fuudhuu kennuu waan jiru jedhutu jira jechuudha. Amma oduun tokko yaa'aa jirtu maalni isa qofaa miti. Wanni birallee hin jira. Wanni bira aangoo riiform gochuullee hin jira waan jettutti yaa'aa jira. Kanaaf gara biraatti yoo ilaallu amma kan inni irraa ka'e hooggansa paartii irraa ka'e. Itti aanummaa muummicha ministeeraa irraa hin ka'amu hin ka'u. Deebi'ee immoo ministeera dhimma haajaa alaa irraa hin ka'amu hin ka'u. Karaa paartichaatiin wanti ifoome hin jiru. Garuu addis istaandard gabaasa dhiyeesse tokkotu jira jechuudha. Maal jedhaa jira? Aangoo lachuurraayyuu ka'ee jira. Itti aanummaa irrallee ka'ee jira.
Hooggansa paartii irrallee ka'ee jira. Kan ammoo madda odeeffannoo qabatamaa irraa argadhee jedhee Addis Istaandardi gabaasee jira. Walumaa galatti wanni jiru kana ani kanarratti jedhu jalqabuma irratti jechuudha. Namni tokkocha waggaa 32 ulfaata jechuudha. Ani akka walitti jechuudha. Aangawaan tokko iddoo tokkotti waggaa 5 ol odoo tajaajiluu baatee gaariidha jechuudha. Yoo xiqqaate iddoo san jijjiiruuf yoo akkas hin taane waan biraatiif fida jijjiirama illee fidu jechuudha. Namni bakkuma sana irra kan teessiftee achumarra yoo kan taa'u taate waggaa 20 waggaa 10 waggaa 15 achirra kan taa'u taate jijjiirama tokkollee hin fidu jechuudha. Kanaaf jaluma buunee waan jiru kan irratti dubbannu ta'a. Subscribe, share, comment gochuu hin dagatinaa. Galatooma.